كوتو نبي استاي كوتو نبي اي والله جيت عشان هذا بس راي شابتي سو ليش انا كنينون 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 دابورات kau beti untuk ini sih untuk kopi asal selalu fi ish kau tulis segera kau segera yeroo gola ormaa seennu maaliif akka gola ormaa seennu hojiin keenya maal akka ta'e sirriitti beekuun dirqama nurraa eegama. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota ande ashama harka fuunee jedhi ashama kottu hobbisi godhaati inni ilaalta mucaa Oromoon teessu ishii hobbisi godha kottu hobbi qola fuudha hobbisi godhaati kottati daa'ima kiyyarra taa'iniiti asirra taa'iti aslaal gaama aslaal dubbadhu gaama dubbadhu milisa natti buti gargoote kufte sirratta baqatte ciao bakka qamalee shammun maatteti ashama harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffatta no ashama harka fuuni obboleewwan koo nageenya irraa jaalallu waaqayyo isin nagayetu an obboleettiin keessan maraattuun keechan nagaa koo galanni waan maqaa waaqayyo ulfaatu nagaa kooti baga jiraattanii majammaraa waan isin dhaggeeffachiise dhaggeeffattaniittu na furdadhe maamaan irraa qabu waan dhaggeeffattaniittu majammaraa waan isin dhaggeeffachiise waaqayyo guddaan waan hundumaa keessatti namaa gargaaru malee baay'ee rakkoodha. Garbachuu baay'ee ulfaata. Qalli fakkaata yeroo tokko yoo waan tokko dubbatanii waan maqallee wayii fakkaata jechuudha. Waan bakka hin jiraamti. Qalli mayii waan na tokko hin jenni fakkaata. Mee kana ilaalaan footoo kana bicha. Tureetti agarsiisu gosh. Yeroo tokko irraa hojjedheen ture akka biraankiitti garuu na arrabsitanii warra na arrabsitanii jirtu warri maaliifi ijoollee akkattuu maqaan keenya hin tolu ijoollee keenya maqaa nyaattaa maqaa isaanii balleessitan jettanii turtanii maqaa isaanii nyaadhu maaliif achi maqaan ture ammas immoo tarii jireenyi yoo ol jette deebuun koon oolu tarii hin beekamu anis achi keessaa tokko isin jechuun foon kiyya foon koo kana ana jechuudha dhugaadha isin achi teessanii anas taa'ee natti tolee bashannanee jiraachuu bichaa osoo hin taane nyaadhee dhuge achis yaada isin yaada jechuudha asumarraan daa'imni kiyya marree ba'uu ba'e kan meeqa ta'e laata naa herreegdu guyyaan irraanfadhee asumarraan dhiifama naa godha. Irraa hojjennaan kanaan dura akka biraankiitti hojjennaan mucayyoo sanaa wajjin maaliif ijoollee mana madaamii jirtu maqaa ishee nyaatta naan jettanii na arrabsisan kun warrammoo waan ta'aa jiru dhaggeeffattaniitu kunoo dhaggeeffadhaa arabiffaan وين انت ما في انا كلمت انت بين وين سفر ما في ولا مصر أنا رحت go to Egypt. Egypt معلوم؟ إي والله جيت عشان هذا بيبي عشان أبدو السلام. وين تقول لا أنا مشكونة شرم جاي يوم أنا ربعت معلوم؟ كيف عبد المحسن كويس؟ كويس كيف شكل هلو؟ كله أيوة. تبغوا هاي ما تبين كمان دي تو أبو سعد. تبغوا. تنقف في الشارع. Itu ang baba ko, tatay ng amo ko, kasi madam ang amo ko. Baby ni baba, tapos binigyan kami ng hadiah.
Arabni birrii jala qabee qabeeti ijoollee keenya goomsa. Ijoollee keenya nama keenya goomsa jechuudha. Birrii jala qabee qabeeti. Jechuun ani immoo yeroo argitanitti teessamoona kana TikTok irratti ijoollee Araboonni kun jala kaatanii TikTok wajjin hojjetanii ijoolleen keenya Itoophiyaan Hadiyyaa dhadhanii giiftii hadiyyaa kenneef jedha birrii 5 sitti kennee sanuu waraaba viidiyoo argitaniittu. Inni kuni dhugaa dubbachuu baay'ee nama jibbisiisa baay'ee siqiq nama godha maaliif isumarraa waan ni biraa dhufa waan ta'eef. Waaqayyo guddaadha. Egaa obboleewwan kiyya gaafa manaa baanu dhugaa dubbachuudhaa fi obboleessa keenya obboleettii keenya haadha keenya ofii keenya mana keenya gargaarra jennee manaa baana. Maal waanuma ofii koo dabarse obboleessa koo nan barsiisa daftaran bitaa fi borsaan bitaa fi obboleettii kootiif illee xiqqoodhaaf illee akkasuma jettanii manaa baatan. Hundi keessanuu hundi keenya iyyuu naa wajjinu garuu achi geessin wanni biraa yeroo isin mudate wanni biraa ta'uu baay'ee namatti dhaga'ama nama azzasiisa. Dhugaa Waaqayyo isiniin jedha. Of qabaa yeroo hojii keessan hojjettan tankar jedha of qaba fuula keessan namatti kennina. Isaanii yoo jarayyaraa yoo haa tolu jarriyyuu uffata shaffanannee ittiin hojjennu nuu kennu. Fuulli keenya malee isa keenyan argane yaadayyuu haa ta'uyyuu malee dhugaa isiniin jedha. Akkuma isaan fuula keenya malee eessuma uun argine sana waan gaarii nuu godhaniiru yeroo sanatti. Uffanni sun waan gaariidha. Yaa isinitti dhaga'amuun niisu yoo man uffata koo uffadhaa yoo man uffata uffadhee akka isaanii bareedee akka isaanii rifeensa koo gadhiifadhee deemaa jechuu dandeessu. Yeroof namatti dhaga'ama malee gaariidha. Dhugaa Waaqayyo isiniin jedha. Waan manaa baatanii bara namni maqaa keessan hin nyaatiin yeroo hundumaa baree akka nutti hin taane maqaan keenya akka hin banne akkana taatee galtee akkana ta'ee galee arabni akka guddaa dhaggeeffataniitu waan inni jechaa jiru waan inni godhaa jiru aan dubbachuu caala. Isin yoo sirriitti dhaggeeffattan caaladha isin dhaggeeffachiise adiraa waan isiniin jedhu homaa isinii gochuu yoo hin dadhabe guyyaan biyya lafaa kanarra turree irraa deemnu hin beekamu. Qaxaroon qaniin qabu guyyaan qabu wayin irraa wayin bor ta'uu danda'a wayin ammayyuu ta'uu danda'a hin jirrenna malee gooftaa Yesuus isinitti mee dhufaa bara amma kanaa jiraattu nuun hin jenne waan ta'eef hin beektu. Maaliif isiniin jedhe beektu of eeggadhaa. Yaada namaas fudhadhaa naman tuffatina nama isin arrabsiina. Abbaan barbaade isin haa gorsu namni isinii gadi daa'imni isinii gadiitu isin hin gorsiin. Of eeggadhaa tankar jedhaati. Waaqayyo isin haa gargaaru humna isinii haa ta'u hojjetadha biyya keessanitti deebi'aa galaa malee birrii ishii mataa naa dhaabbattu birrii isaanii hin goonfamina obboleewwan koo. Akkas isiniin jedha. Kan keeyyuu beektu kan keenya beektaa hin jedhina. Isinitti namni gaafa wal bira jiru gaafa lubbuun jiru waa walitti dubbatu wal tuffatu wal dhaggeetti dhabuun gaafa ni lubbuun hin jirre akkana ta'ee akkas ta'e jechuun faayidaa hin qabu. Maallaqa keessan akka gaariitti ol guduunfadhaa galannan gadda dhiira imma hiitti kanatti ishiin dabalina ishii sin kadhaa dhufa hin jedhe ishee jechuu kootiif dhiifama dhiira tuffadhee osoo hin taane akkasiin xankaarratti jabaattaniif akka isinii of qabdaniif warra keessaniif akka argitan waan argitan hin godhina. Dhugaa isiniin jedha warri ofii hin quufani. Dubbannu malee dubbanne waan baay'eetu jira hin quufani warri ofii. Yeroo sanachi taa'ee birrii namni erguu fi maal godhu beektu obboleessaan irratti dhalatetu anatu xaa'oo sii bita'e madaabaraa sii bita'e maazirii jalaa fudhate jechuudha. Anachi taa'ee birrii ergaa inni jalaa fudhate tokko warra ofiitiif jedhanii waan hin ta'in hin jiru. Haadha keenya jenna hundi keenya iyyuu fira keenya haadha koon gargaara jenna. Haadha koo gargaaruuf ani isinitti immoo boqqolloo asheetii karaarra taa'ee xabbasee gargaaree yeroo isin jedhina amantu. Har'a garuu seenaa koo dubbachuun barbaanne yeroo biraan isinitti hima isiniin jedheera akkuma isiniin jedhee seenaa wayii jaalalaas haa ta'u seenaa akkamitti akkan guddadhees haa ta'u dhugaadha yeroo biraan isinitti hima. Yeroo isin nama nagootan isinitti hima amma isinitti hima. Haadha koo gargaarsaaf jedhee Finfinnee gatti ol dhufee boqqolloo asheetii xabbasee isinii galaa jira. Asheetii boqqolloo xabbasee gurgureellee dheedhillee gurgureellee gargaareera. Garuu hin quufamu hin quufanis
Wannan innaa sana asiif finteedhaa fuudhee shawaa lixaatti geesse suni har'a hin jiru. Waan barii laaskitiin kana waan guddaa godheetan isa hojjedhee qorra keetti amma halkan keessaatti lamatti taa'ee boqqolloo affinee keetti xabbasee dhugaa waaqayyo sunitti hima. Haadha koo abbaa malee na guddifte yookaan nu guddifte ijoollee afurin. Abbaan keenya daa'imummaatti nurraa du'e waan baay'ee nuti cabdee nu guddifte. Lafa qabna garuu minaan gaariin irraa nuun galu namni nu qotu hin jiru. Ishiidhaan dabarsa jedheen kan hundumaa godhe. Waan barii asii bitee fuudhee fi fe'ee gale. Kan annaas hin jiru waqqasuu haadha koo waqqasuu koo miti. Waan argitan hin godhinaa fi qabadhaa of qabaa. Asii waan barii sana bitee fi geessee fi yeroo nu waggaatti dhaqu waan barii suni firee shanuu hin jiru. Firee 12 geesse. Firee 14 tokko politikooti hin kenne 2 sun 12 14 mana keenya bicha firee 15 geesse dhugaas nin jedha jechuudha. Qoomna gar sun soppun barbaadu. Maafan kana isinitti maara. Seenaa hedduun haadha koo wajjin dabarse yookaan ishiidhaaf jedhee waan baay'ee ta'etu jira. Garuu amma isinitti himu. Maaliif ishii kanarraa dubbadhe haadha kootiif hin jedhiina. Abboleessa obboleettii koo hin jedhiina. Ofii keessanii dafqitanii hojiin biyya ormaa lafee isin seena. Isinii galee hin beektu lafee keessan seena malee foon keessan bichaa tuqee hin darbu. Akka boqqolloon daa'inoon boqqolloo nyaatutti qola isaa duubatti misee keessa isaa nyaatamti daa'inoon akkanatti nama seena hojiin biyya ormaa keessuma hojiin arabaa. Waan baay'een beekan. Hojii biyya keessaas nan beeka hojii biyya ormaas argeera waan ta'eef. Adaraa ofuma keessanii of qaba maqaa keessanii namni isin hin dhayin. Namni maqaa keessanii isin nyaatiin ishiin akkana goote dhirsi madaamii akkana godhe akkas ta'e namni isin hin jedhiini sinan jaalladha yoon dogoggoree na of galcha maalifan kana isinitti hime haadha keessan hin gargaarina sun taane agibaabitti akka qaba akkaataatti gargaaran sun akkaataa qaba waan baay'ee isinitti hima yeroo biraa deebi'e gargaareera garuu annatu ijoollee meeqaffaadha ishiidhaaf waaqayyo fagalatu 7 deesse yaa'u karaa abbaatiin nun ijoollee 14 miti laata akkasiyyuu nun karaa abbaa wajjin abbaan keenya mana 2 qaban si'a turatti jedhu garuu arra sarraallee iddoo garaa ishiin gaafa yoon jedhe ga'uuf hin dandeenye isumaan immoo achii galeeyyuu immoo uffata bitee fi soolaarii bitee maal jedhee maabiraatii mana keenya qaqqabne engali umaa iddoo garaa ishiin geenye garuu in godhinaaf isiniin hin jenne maqaan keessan nyaatamiin humni keessanis bahee maqaan keessanis hin bahin biyya ormaatti waaqayyo sun haa eebbisu xiqqoo ishii dukoo kuna godhaa jira har'a xiqqoo ishii achumarraa waaqayyo sun irraa ifatu naan jedha waan na sodaachisaa jirutu jira akkuma beektanii dhukkubichi waan ta'e na sodaachisaa jira maal akka ta'e hin beeku kaleessaa kaasee simmeetiin natti dhagahamu qaba dhiiga yesuusiin narraa hidhami jechaatu man jira. Kaleessallee waan isinaa eebbisu akkuma isin deemi waldaa itti waldaa bishooftuu dhaqeen galee waaqayyo ulfaatu seexanni gaa beektanii otoo isin kaayeffatta seexanillee isinitti kaayeffatti achillee dhaqeen galee sababii nutti ta'een gadda ganama mucaa reebboo gaafachuun naan diida deemaa rullee qalabatii soorsaallee gatee waan baay'ee na mudate dhugaa isiniin jira kana isinitti himachuu koof miti kanan dhufe ofii keessanii of eeggannoo godhadhaa jaabaadhaa. Waaqayyo abbaan ilma furuu qulqulluu si wajjin haa ta'u hamaa isinirraa hidhu yoo jiraannillee wal agarra egaa guyyaan faatisaa hin beekamu yoo deemnes yoo jiraannes wal agarra sinan jaalladha viidiyoon biraatii walitti deebinee seenaa akkaataa itti guddadhe waan an dabarse biyya ormaattis biyya keessattis isinittan hima seenaa jaalalaas waan na mudate hundumaa waaqayyo umurii kan koos kan keessanis haa dheeressu dhimeen keessanillee haa dheeratu naa jiraadha. Sinan jaalladha adaraa of eeggadhaa maqaan keessan hin nyaatamin adaraa irra deddeebitee dubbatte naan hin jedhina eeyyee irra deebi'een dubbadha kara tokkoon nyaata gaarii nyaattanii mana madaa miti wanna biddeen duwwaa Itoophiyaa shabotti naqadhee nyaachuun hawwayyanii mana madaa miti nyaata nyaachuudha sababiinsaa akka kootti xaamiin qabu nyaanni isaanii ofii keessanii immoo hojjetadhee nyaadha wattanii shusawwii mashaallaa isiniin jiru garagalanii manatti ol deemanii godhachuu hin dandeessanii. Egaa ijoolleen keenya hin godhatani ijoolleen qomoo biraallee hin godhatu dhugaa arbachuu Filiippoon kun bitatanillee nyaatu nuni sassannaa akkuma beektanii jiraadhaa of qabaa of eegaa.